Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya hangafoota odeeffannoo keenyaatiin hawaasni addunyaa Eertiraan sochii naannoo jeequu irraa akka of qusattu jajjabeessuu qabu jedhe ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximootiyoos. Jiraattonni Harargee ba'aa hongeen oomisha isaanii manca'uu fi godinichatti hanqinni midhaan nyaataa hamaa mudachuu malas jedhame. Walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitti uumameen bu'uuraaleen misoomaa doolaara biiliyoona 5 ta'u manca'uun gabaafame. Sadaasa 13/2025 daangaa Eertiraa fi Itoophiyaa baadimmeetti dhukaasi cimaan dabareedhaan dhukaafameera jedhan. Miseensonni waraana mootummaa naannawaa addaa Finfinnee Buraayyuutti walii isaanii irratti dhukaasuun lubbuun darbuu fi kanneen hidhamanis jiru jedhame. Waraanni Biltsiginnaa fi gareen RSF Sudaan lixaa biyyattii keessatti dhoksaan leenjifamanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti akka bobbaasuuf jiran dhaga'ame ka jedhuu fi gareen finciltoota Sudaan hidhachiise eenyu akka ta'e Ameerikaan ni beekti jedhan ministeerri Ameerikaa kanneen jedhaman yoo ta'an kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha hundee miidiyaaf haaraa akka taatan saabskraayib gochuun waliin turaa jecha odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Hawaasni addunyaa Eertiraan sochii naannoo jeequu irraa akka of qusattu jajjabeessuu qabaa jedhan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Geediyoon Ximootiyoos. Ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximootiyoos hawaasni addunyaa Eertiraan sochii naannoo jeequu irraa akka of qusattu fi adeemsi ijaarsaa nagaan walitti makamuu waliin wal simuu akka hordoftu akka jajjabeessu waamicha dhiyeessan. Tokkummaan daangaa cabsuu Eertiraa ilaalchisee ejjennoo of qusachuu mootummaa yeroo hunda akkasiin ittiin fufu jedhan Dr. Geediyoon Ximootiyoos. Dr. Geediyoon Ximootiyoos waltajjii ambaasaadarota dabalatee dippiloomaatota biyyattii garaagaraa irratti hirmaatan kan irratti dhimmoota yeroo gaanfa Afrikaa ilaalchisuun ilaalchaa fi imaammata mootummaa Itoophiyaa dhiyeessaniiru. Ministeerri dhimma alaa waamicha kana kan dhiyeessan dhimmoota haala yeroo gaanfa Afrikaa fi hariiroo imaammata alaa Itoophiyaa irratti ibsa wayita kennan irratti ture. Geediyoon Ximootiyoosii fi fooramii imaammata alaa yuunivarsiitii Finfinnee fi Hoorn Riiviyuu waliin qopheessan irratti dhimmoota xiyyeeffannoo dursa imaammata alaa Itoophiyaa irratti ibsa kennaniiru. Hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa waliin qabdu ilaalchisee ibsa kennaniin birmadummaa fi tokkummaa bulchiinsa ishee irratti sarbamii fi gochi dubbii barbaacha Itoophiyaa irratti raawwatamullee kutannoo nageenyaaf qabduuf jecha gocha ishee irratti raawwatameef deebii kennuu irraa of qusachuu eeran. Haa ta'u malee haalli kun dhaabbataadhaan itti fufuu jechuu akka hin taane Geediyoon Ximootiyoos dubbataniiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa nageenyi isaa eegamee fi itti fufiinsa qabu hin qabaatu taanaan guddina dinagdees misooma ishee itti fufsiisuuf mirkaneessuu hin dandeessu jedhaniiru. Kanaafuu Itoophiyaadhaaf ulaan galaanaa argachuun dhimma jiraachuu fi dhiisuu ta'uu hubachiisan. Nyaataa hamaan mudachuu malas jedhame. Sadaasa 13/2025 godina Harargee Bahaatti roobni waqtiilee lama hin roobin hafuu hordofee hongee mudateen oomishii duraa manca'uu jiraattonni hundee miidiyaatti himan. Dhaabbanni hongeen duraa ragaa jiru ifoomsu Farmer and Early Warning System Network gogiinsa mudate kun jalqaba bara 2026 namoota hanqina midhaan nyaataa hamaaf saaxiluu kan danda'udha jechuun akeekkachiiseera. Obbo Ahmed Abdullee jiraataa godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee ganda yookiin araddaa sululaa ta'uu dubbatan. Ooyiruu kiyya irratti midhaan facaafadhee martinuu gogiinsa kanaan na duraa manca'eera jechuun hundee miidiyaatti haala gogiinsa kanaa himan. Roobni guutummaatti hin jiru. Wanti oomishame guutummaatti bade kan facaafames erga biqilee booda goge kan muraasa hafe firii baases simbiratu fixe amma horiinuu waan nyaatu dhabee jira jechuun obbo Ahmad dubbataniiru. Roobni arfaasaa sirnaan hin roobne kana hagayyaa akkasumas otoo hin roobin hafe ka jedhan qonnaan bulaan aanaa Baabbilee midhaan mishingaa marsaa lama facaasee marsaa lachuun na duraa bade jechuun himan. Hawaasi godina Harargee Bahaa aanaa Muyyuu Mulluq Araddaa Jibibdaa fi Mulluqqee rakkoo hamaa keessa jiraachuu himan. Qaamni mootummaa baasii garaagaraaf ji'aan gaafachaa jiru jedhame. Qaamoleen nageenyaa hawaasa keessaa bobbaasuun qaala'insa jireenyaatiin hawaasni rakkachaa otoo jiranii amma immoo baasii maqaa garaagaraan kanneen akka buusaa gonofaa, miindaa milishaa, ijaarsa paartii fi buusii garaagaraan kan rasiitii hin qabne 10,000 hanga 20,000 gaafachaa akka jiran jiraataan maqaan isaa rakkoo nageenya isaaf sodaa qabuuf hundee miidiyaatti himaniiru. Hawaasni maallaqa of harkaa yoo dhaban caasaa araddaa manaa manatti irra deemanii horii gabaa wajjin ba'anii kan abbaan gatii isin hin feene gurguri jechuun dirqisiisu gurguruu baatu gara mana hidhaa nu yaasi jedhanii jireenya uummataatti busheessaa jiru jedhan.
Kana irraa ka'uun namni jireenya dadhabee bosonatti baqataa jira. Yeroo isaan baqatan ammoo qaamni mootummaa shaneedha. Bosonatti nyaata nyaachiftan jechuun halkan mana isaanii cabsuun guuranii hidhaatti dararaa jiruu jedhan. Walitti bu'iinsa Tigraayitti uumameen bu'uuraaleen misoomaa doolaara biiliyoona 5 ta'an manca'uun gabaafame. Sadaasa 14/2025 akka gabaasa koominikeeshinii qorannoo duguugaa sanyii Tigraay CITG qorate ifoomsetti waraana naannichaa keessatti deemaa tureen bu'uuraaleen misoomaa naannoo Tigraay barbadaa'uu gabaasichi ibse. Waraana battala lolaa fi dahannoota garaagaraatti gaggeeffameen bu'uuraaleen misoomaa murteessoon kanneen akka sarara anniisaa, bishaan, bilbila, daandii, dameelee biroo guutummaatti kan barbadaa'u kan ibse gabaasi kun kanaanis qabeenyi doolaara biiliyoona 5 manca'uu ifoomseera. Akka gabaasa kanaatti bu'uuraaleen misoomaa naannoo Tigraay keessatti walitti bu'iinsa qofaan osoo hin taane sirnaan kan irratti xiyyeeffatame ta'uu ragaan argame ni ibsa jedhame. Akkaataa miidhaa itti yaadameen tattaaffiin bu'uuraalee dinagdee fi hawaasummaa naannichaa diiguuf godhame kan wal simu ta'uu gabaasichi ibseera. Akka gabaasi kun ibsutti haleellaan damee anniisaa warshaa humna elektirikii haayidroo takazee fi humni daddabarsa anniisaa dabalatee dhaabbilee ijoo irratti raawwatamuu ibseera. Kanaanis buufanni xiqqaan warshaa kan tajaajila haleellaa xiyyaaraa waraanaa fi diroon irratti raawwatamuu kaaseera. Naannoo sanatti waraanni dhabuu fi haalli nagaa ta'us jeeqamni kun dhiibbaa dhokatee kan fide yoo ta'u, kanaanis hospitaalonni, warshaaleen bishaan qulqulleessanii fi sararoonni biroo tajaajilan ala ta'uu ibseera. Dhiittaan mirga namoomaa fi loogiin saba Affaar fi saboota xiqqaa biroo biratti raawwatamuu Eertiraatti hammaataa jira jechuun Genocide Watch akeekkachiise. Sadaasa 14/2025 dhaabbanni Genocide Watch jedhamu akka beeksisetti dhiittaa mirga namoomaa eenyummaa irratti hundaa'ee fi loogiin saba irratti raawwatame Eertiraatti hammaataa jira jedhame. Haaluma kanaan lammiileen Affaar Eertiraa keessa 57,000 ol ta'an darara irraa miliquuf gara Itoophiyaatti baqachuun dirqamaniiru jedhe. Gabaasi dhaabbatichaa akka ibsutti Affaar Eertiraa keessatti saboota baay'ee dhiibbaa hamaan irra ga'utti saaxilaman keessaa isa tokkodha. Mootummaan Eertiraa waggoota dheeraaf ukkaamsaa fi rakkina garaagaraa irratti fe'uun jiraachuu gabaasni ni mirkaneessa. Dhaabbatichi akka hubachiisetti imaamanni mootummaa Eertiraa hawaasa Affaar lafa isaanii durii irraa buqqisuun hojiilee qurxummii irraa fageessuun akkasumas hidhaa jumlaan irraan ga'uudhaan jireenya isaanii dhabamsiisuun geggeeffamaa jira jedhe. Genocide Watch akka jedhetti haalli dhiibbaa gareewwan xiqqaa irratti mul'atu sodaachisaadha jedhe yaaddoo isaa ibseera. Akkasumas mootummaan Eertiraa amantii 4 qofa akka beekamtii guutuu qabu himuun ni yaadachiisa. Isaanis Islaamummaa Sunii, Ortodoksii, Kaatolikii Roomaa fi Luuteraal Wangeelaa kan jedhamu qofa. Hordoftoonni amantii biroo garuu xiyyeeffannoo hamaa, hidhaa fi bilisummaan amantii isaanii ugguramuun dararamaa jiraachuu gabaasichi addeesseera. Guyyaa kaleessaa daangaa Itoophiyaa fi Itiyoo Eertiraa Baadimmeetti dhukaasi cimaan dabareedhaan dhukaafamaa turuun himame. Waljijjiirraan dhukaasaa kun loltoota Shaabiyaa fi finciltoota waraana TPLF kanneen hooggantoota wayyaanee morman gidduutti akka ta'e waasuu infoormeeshin gabaase. Sababni dhukaasa waljijjiiruu humnoota lamaan gidduutti waliigaltee dhabuu akka ta'e himame. Humnoonni lamaan kun gamtaa waraanaa fi siyaasaa Tsamdoo jedhamu uumuun isaanii ni beekama. Gamtaan kun yaada firrii hiriyaa koo diina kooti jedhu irratti hundaa'eeti jedha. Garuu wal waraana Itiyoo Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti kaasuuf gareen TPLF tuttuqqaa jabeessee jira jedhamee jira. Dhugaatu wal isaan nyaachisa jedhan waraanni bilisummaa Oromoo taatee Buraayyuu naannoo Ashawaa Meedaatti yaada isaanii ibsaniin. Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu Ashawaa Meedaa bakka Taatak jedhamutti guyyaa kaleessaa raayyaa ittisa biyyaa gidduutti adda addummaa uumameen walitti dhukaasuun dhaga'ame. Walitti dhukaasa kanaa yoo xiqqaate miseensi raayyaa ittisa biyyaa 30 ol kan ajjeefaman yoo ta'u, hedduun ammoo madoo fi miidhaa gurguddaan kan irra ga'e ta'uu odeeffanneerra. Walitti bu'iinsi kanaan hanga ammaa miseensi raayyaa ittisa biyyaa 200 ol mana hidhaa Taatak jedhamutti hidhamanii kan argamanii fi hedduun meeshaa gatee baqataa akka jiru dabalataan odeeffanneera. Kanaan kan wal qabate waraanni bilisummaa Oromoo dhaamsa dhaamaniin akka lammiitti gorsi isiniif qabnu yaa obboleeyyan kiyya wal hin nyaatinaa wal ta'uudhaan diina walii isin nyaachisu seexanaa jedhamutti qawwee keessan garagalfadhaa jedhan.
Mootummaan Bilchiginnaa fi finciltoonni Sudaan waraana bilisummaa Oromoo dhiyaa loluuf waraana addaa dhoksaan leenjifachaa akka jiru saaxilame. Kaambiin haaraan nama 10,000 simatee leenjisuu danda'u naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Mangee Laga Daabus irratti baasii Arab Emireetidhaan ijaarame xumuramuu icitiin gola diinaa nu qaqqabee jira. Kaambiin leenjii waraanaa kanaa kan hoogganu Jeneraal Geetaachoo Gudinaa yoo ta'u, leenjifamtoonni kuma 10 kunis dargaggoota Sudaan kata'an fi loltoota RSF dabalachuu isaanii keessa beektonni dubbataniiru. Kun ammoo Bilchiginnaan Sudaanii fi waraana bilisummaa Oromoo dhiyaa loluuf karoora qopheessaa jiraachuu agarsiisaa jedhameera. Waraanni bilisummaa Oromoo balleessuuf sochiin hedduun godhamuyyuu hin danda'amu. Boris yaaliin waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf karaa kamiyyuu hojjetameyyuu waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa waraanaa gabbisuun malee hin danda'amu jedhame. Odeeffannoo keenya xumuraatiin gareen finciltoota Sudaan RSF eenyu akka hidhachiisaa jiru Ameerikaan ni beekti jedhan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa. Sadaasa 14 2025 ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoon mootummaa isaanii garee finciltoota Rapid Support Force'tiif eenyu akka meeshaa waraanaa dhiyeessu akka beekuu fi deeggarsi kun dhaabbachuu qabaa jedhan. Yuunaayitid Arab Emireet garee kanaaf bara 2023 kaasee diroonii Chaayinaa dhiyeessuu fi dabalatee deeggaraa jira jedhame jirus garuu maqaa isaanii eeruun faayidaa hin qabu jechuun osoo maqaa hin kaasin darbe. Qaamni wayii maallaqa isaaniif kenna. Qaamni tokko ammoo meeshaa waraanaa isaaniif kenna. Kun bara biyya tokkoon dhufaa jira jedhan. Eenyu akka ta'an ni beekna, isaan waliin haasofnee yoo waan kana dhaabuu dadhabne isaaniifis addunyaafis gaarii akka hin taane akka hubatan ni taasifna. Qaama garee kana deeggaraa jiru irratti dhiibbaan geessifamaa jiraachuu dabalee dubbate. Eebila 15 2023 irraa kaasee garee finciltoota RSF raayyaan ittisa Sudaan waraana jaarsoliin idil addunyaaf naannawaa araarsuu dadhaban gaggeessaa turaniiru jedhu. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoon of harkaa qabnu kan haga ammaa ture. Odeeffannoo biraa hanga walitti dachanutti nagaatti.